waaqayyos bifa ajaa'ibsiisaan wanta dinqiidhaan gidduu keenya deddeebi'aa karaa raajota isaa karaa tajaajiltoota isaa dubbachaa dubbii isaa nu barsiisaa sagalee isaa nu dhageessisaa waaqayyo gooftaan gidduu keenya deddeebi'aa jira. Tajaajilaa gidduu kana deddeebi'aa jirtanii waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa malli harki waaqayyoo daddabalee isinirraa ta'u jechuun jaalladha. Egaa karaa kutaa kanaa kaleessaa kan waliin ilaaluu turre diinota dibataa kan jedhu ilaaluu turreerraa diinota dibataa irratti fookas goonee kan ilaalaa turre siriijee kan jedhamanii siriijee of tuulummaa fi horii jaallachuu kan jedhu isaan kana jabeessinee gadi qabnee hin laallaa jennee turre ilaaluus jalqabneerraa innis inni jalqabaa waa'ee ejjummaa kan jedhu ilaallu turre gadi fageenyaan ilaalleerraa bakka kaleessa keenyarraati. Har'ammoo inkaanaa jechuudha. Dubbii sagalee waaqayyootti fufnaa. Waaqayyoo abbaa keenyaaf gooftaa keenyaaf haa ta'u. Maaliif egaa furreejjummaa kun irraa yerootti seexanni karaa kanarraan bifa adda addaan hojjechaa jiru. Itti dhaloota irraa kaachisaa jiru. Dhaloota qofaa miti gurguddoota jajjaboota itti jilbeenfachiisaa jirudha waan ta'eef isa kanarratti immoo hundi keenyi irratti dammaqnee hafuura kana cabsuu akka dandeenyu ergama kana diiguu akka dandeenyu akkasumas illee irraatii of eeggachuu akka dandeenyu waaqayyoo ergaa yeroo isaaf ta'u dhaloota kanaaf anaafillee kan na keessa kaa'e sagalee waaqayyoo kana akka waliin barannu dubbii waaqayyoo kana akka waliin laallu waaqayyootu haala nuu mijeessee maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Boloonni immoo isa kana dhaggeeffattanii baay'ee akka itti eebbifamtan baay'ee iddoo guddaa akka argattanii abdii guddaan qabaa. Waldaa keessaniif, iddoo jirtaniif, lafa jirtaniif, mataa keessaniif, gaa'ila keessaniif, jireenya sooshaal laayifii uummata wajjin mana jirtan keessatti gaggeeffattan keessatti illee isa kana hubannoo qabaattanii ayyaana keessaniif eeggannoo akka godhattanii ofiis ooltanii addunyaa kana dhaloota ooshuu akka dandeessanii abdii guddaan qabaga. Waaqayyos kan inni nutti dubbatu, kan inni nu barsiisu isa kanaaf bifa lamatti qoonnee ilaalleerraa. Inni tokko haadha manaa otoo qabanii haadha manaa biraa barbaadu yookiin immoo abbaa manaa otoo qabdu abbaa manaa biraa barbaadu yookaan dhiira biraa barbaadu. Inni abbaa manaa ta'e dubartii biraa barbaadu isheen haadha manaa taate immoo dhiira biraa barbaadu jenneer hiikaa ijaa. Itti aansee immoo halaalummaa kan jedhamu halaalummaan immoo otoo gaa'ela hin raawwatiin bifa adda addaatiin hanga seerri waldaa hin raawwatamnetti amma qanii mana tokkotti hin galletti maatiin beekanii waldaan beektee haatiif abbaan beekanii hamma walitti hin dabalamnetti dursanii xuraa'ummaa keessanii deddeebi'an jireenya jimmaa keessanii deddeebi'anii inni kun maal jedhama? Halaalummaa jedhama. Waaqayyos isa kana hin ciiggaa lamaan saayyuu hin ciiggaa jechuudha. Sana deeggaree kana jaallata miti. Lamaan saayyuu balaadha. Lamaan saayyuu dhukkuba ulfaataadha. Rakkoo ulfaataadha. Kanaaf isa kanaan immoo har'a seexanni dhaloota irratti hojjechaa jira waan ta'eef ani isin immoo akka dubbii sagalee waaqayyootti hundoonee hafuura kanaa cabsuu dandeenya jechuudha. Tokko wal barsiisuudhaan lama waliin kadhachuudhaan itti aansee immoo akka dubbii waaqayyootti dhaabachuudhaan ergama diinaa kanaa dhaloota irraa mataa keenya irraa illee waldaa kiristaanaa irraa biyya irraa cabsuu dandeenya. Waaqayyo gooftaan anaaf isiniin haa gargaaru. Phaawulos ergamichi guddaa kan inni balaaleffatu cubbuu hundumaa keessaa ejja akka ta'e gara dhumaa irratti ilaallee turre. Dhugumaa Phaawulos cubbuu jiran keessaa adda godhee kan inni dubbatu kan inni balaaleffatu waldaa Qorontos keessatti gadi qabee kan inni dubbatu ejjarraa akka isaan of eeggatanidha. Kanaaf warra Qorontos warra bara Phaawulos keessa magaalaan isaanii ejjaan beekamtuu waan turteef Phaawulos barreeffama kana barreesse. Magaalli Qorontos magaalaa gidduu galeessaa addunyaa bara sanaa waan taateef iddoo sanatti namoota danuutu naggaadotatu beektotatu gurguddoota buufata waan ta'eef walakkeessa addunyaatti waan taateef lafti suni magaalli suni ejjummaaf mijattu yookaan immoo hafuura xuraa'aaf iddoo buufataa waan taateef Phaawulos garbichi waaqayyoo isa kana gad qabee barsiisa. Sagalee waaqayyoo mee hin dubbifannaa. Qorontos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 hanga 20 akkas jedha. Aqni keessan bu'aa aqna Kiristoos akka ta'an hin beektaniire? Egaa bu'aa aqna Kiristoos fuudhee bu'aa aqna gaalamootaa godhuure? Matumaa kun hin ta'u. Yookiis immoo namni gaalamoota wajjin walitti maxxane ishee wajjin aqna tokko akka ta'u hin beektaniire? Akkuma caafamee jiru isaan lachanuu
foon tokko ni ta'u jedha. Inni gooftaa wajjin walitti maxxane immoo isa wajjin foon tokko ni ta'a. Halaalummaa baqadhaa. Cubbuu namni hojjetu hundumaa keessaa warri kaan dhagna namaa hin tuqan. Namni halaaleen garuu dhagna isaatti cubbuu ni hojjeta. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru akka ta'e hin beektaniiree? Hafuura kanas Waaqayyoon biraa argattan. Mana qulqullummaa hafuuraa isas erga taatanii isin ofii keessanii miti jedha. Meen kadhanna. Haaleluyyaa. Yesus bara baraan gooftaadha. Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Ilaa yeroo kana saayitii kana yaa Waaqayyoo. Dhaloota kana akkati barsiistu, dhaloota kanatti akkati dubbattu. Dubbiin kee nama qulqulleessa, sagaleen kee nama qulqulleessa, sagaleen kee nama qajeelcha, sagaleen kee nama sirreessa. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosidhaan ilaa yaa Waaqayyoo saba kana akkati barsiistu, saba kana akkati qulleessitu. Buun keessan ammamillee diimatee yoo biluutee illee ani immoo nan addeessa. Jirbii damaarra nan addeessa kan jedhu sagalee kadha. Maqaa Yesus Kiristoosiin yakka qabnu, cubbuu qabnu irraa dadarbaalonni kun qabani. Biyyi keenya qabdu, dargaggoonni qabani, xinnaaf guddaan qabani. Yaa Waaqayyoo karaa beekamuuf karaan beekamne wanta si gaddisiisne wanta loonni si yakkani. Maqaa Yesus Kiristoosiin saayitii kana yeroo kana dhaloota kanatti araaramuun, dhaloota kana millachuun yaa Waaqayyoo saba kana ilaaluun maqaa Yesuusiin fedha keenaaf haa ta'u. Araarri kee maqaa Yesus Kiristoosin iddoo kana haa ta'u. Gochuu araara kee yaa Waaqayyo wanta ulfina keef hin taane, wanta jaalala keef hin taane, wanta gaarummaa keef hin taane. Dhaloota kanarraatii hurgufi, dhaloota kanarraatii gatachiisi. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosin yaa Waaqayyo wanti dhaloota kana golqi, wanti dhaloota kana qabe akka isaan hin jijjiiramne, akka isaan nama hin taane, akka isaan yaa Waaqayyo ulfina kee agarre, akka isaan guddummaa kee agarre. Cubbuu kan golqe, hammeenyi kan golqe, jallinni kan golqe maqaa Yesus Kiristoosiidhaan humna dhiiga keerraatii kan tarsa'e haa ta'u. Yesusum dhiigni Yesus cubbuu hundumaatti nama qulqulleessa jedhamee jira. Maqaa Yesuusin saayitii kana dhaloonni kun akka qulqullaa'ani, dhaloonni kun garbummaa seexanaa jalaa, garbummaa cubbuu jalaa, garbummaa biyya lafaa jalaa, garbummaa foonii jalaa bilisa akka isaan baani maqaa Yesus Kiristoosin sin kadhadha. Ilaa yaa Waaqayyoo otoo achi keessaa ba'uu barbaadanii, iddoo hin taane keessaa otoo ba'uu barbaadanii kan ba'uu dadhabanii, yaa Waaqayyo Waaqa jiraata cubbuu keessaa otoo ba'uu barbaadanii, nama kee ta'uu barbaadanii, jijjiiramuu otoo barbaadanii, deddeebi'ee kan isaan rakkisu, deddeebi'ee dhaloota kana kan rakkisu, ilaa yaa Waaqayyoo kan tajaajilan, kan faarfatan, kan lallabanii, kan geggeessan saba kee guutuutti kan rakkisu maqaa Yesus Kiristoosin saayitii kana rukuteera. Humna bineensichaa rukuteera, humna hamaa sana rukuteera maqaa Yesus Kiristoosidhaan. Mormaa hafuura kana ofirraati bineensicha rukunna. Hafuura kana saba caasu, ejjummaa saba caasu, xuraa'ummaa saba caasu, jibba saba caasu, dhiigni akka dhangala'u, biyyi akka goolamu, dhaloonni akka wal nyaatu isa godhu gara mootummaa dukkanaatti, gara Siyoonitti isa namoota guuru, isa namoota funaanu macca dukkanaa isa ta'e kana meen rukunna. Ayyaana keerraa, dibata keerraa, kakuu keerraa, faarfannaa keerraa, lallaba keerraa, tajaajila keerraa, gaa'ela keerraa, guddina keerraa, deemsa keerraa nan rukutama. Maqaa Yesus Kiristoosin kan rukutame haa ta'u. Addunyaa kana inni miilla tokko naabaa jiru hafuurri hamaa, bineensichi, hafuurri Beelzebuul, hafuurri Diiyaabiloos, hafuurri Luuminaanti maqaa Yesus Kiristoosin nan si cabsa. Addunyaa guutuurraa nan si cabsa. Biyyoota gurguddatan irraa nan si cabsa. Afriikaarraa nan si cabsa. Addunyaalee sarraa nan si cabsa. Maqaa Yesus Kiristoosidhaan lafa obboloonni kun jiranii, gola isaan jiranii, biyya isaan jiranii, magaalaa isaan jiran keessaa maqaa Yesuusin haa rukuta. Rukutaa. Magaalaa keessa jirtan keessaa rukutaa. Rukuti. Aaboon siif kennameera. Sirratti hojjetu hafuurri kun, nurratti hojjetu hafuurri kun.
Afurri kun cabuu kan danda'u barnootaan miti. Afurri kun cabuu kan danda'u barnoota biyya lafaa baratanii miti. Afurri kun dubbii sagalee Waaqayyoodhaani. Afurri kun humna kadhataadhaani. Afurri kun dhiiga Yesuusiin kan inni cabuu danda'u. Hin cabsina wal taane maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Abjuudhaan kan si rakkisu. Abjuudhaan iddoo hin taane kan si bushu. Makatura laba gantoria. Ilaalota tokko abjuudhaan du'a keessa kan bushu jira. Du'oota gidduu kan bushu. Du'oota gidduutti kan rakkatani. Abjuun kun deddeebi'ee kan si rakkisu. Masaka porali bantaria. Maali jennaan furri Waaqayyo akkanaan jedha. Ergaa du'aa qabatee ijoollee koo kan doorsisu jira. Ergaa du'aa qabatee saba koo kan doorsisu jira. Ergaa badisaa qabatee ijoollee koo kan dhiphisu jira. Hafuura kana nan rukutaadhaan jedha Waaqayyo. የመንፈስ ማታል በጌታ በኢየሱስ ስም የሞት መንፈስ የጭንገፋ መንፈስ የርኩስ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም መታው። ሩኩቴራ መቃቆፍታ ኢየሱስን ሩኩቴራ ብጁ ከራ ሩኩቴራ ረበከራ እቶን ታለ ከምብልተን ትጅርቱ ጡራውማ ከሰ ከምብልተን አብጁዳን ለከንይተን አብጁ ከሳን ከንይተን ጋበካተኖ መተቆ ነገርተን እዩ ቆፋመጂ ተቆ መጃብ ኢታኒማ ናሱ ከሳ ከንካቱ Waaqayyo akkasnaan jedha. Hafuura kadhannaan dhaadhaan jedha. Bineensicha hamaadha. Gola jiranitti kan isaan dhiphisu. Mana jiranitti kan isaan dhiphisudha. Bineensichadha. Annan rukutaadhaan jedha Waaqayyo. Dabalataan obboleettii tokko sammuu kee kana si cannaqa. Sammuu kee kana keessa akka bineensa wayiyya yookaan akka boombii wayii sammuu kee kana keessa waatu sitti dhagahama. Sammuu kee kana keessa hin uursa. Gurra kee kana keessa hin uursa. Morma kee oli wanta si godhu wanta siis walii isaan beektu. Altakata qoto mormuma kee oli otoo sirraa cite sitti tola. Kontiroolu gochuu dandee sammuun kee kun akka sammuu gadhiisee wayii sitti fakkaata. Sammuu kee kana qabadhu maqaa Yesuus Kiristoosin. Hafuurri Waaqayyo bilisa si baasee darba. Harki Waaqayyo bilisa si baasee darba. Waaqayyo akkasnaan jedha. Hidhaa diinaatti kan jiran, ergaa diinaatti kan jiran, diinni kan irratti xiyyeeffate, asmaatiin kan irratti xiyyeeffate, tooshi kan irratti xiyyeeffate, digimtiin kan irratti xiyyeeffate, aloota kanarraa nan cabsanaan jedha Waaqayyo. Furejjummaa saba caasu, hafuura xuraa'ummaa saba caasu, ergaan taane saba caasu, masaakaa tooraa labaa gaantaariyaa. Ilaa namoota baay'ee jireenya isaanii diiguuf kan kee jira. Warra gaa'ela qaban gaa'ela isaanii diiguuf kan kee jira. Malatika poria narrukutaa jedha Waaqayyo. Obboloonni sadiidha. Gaa'ela qabdu. Gaa'elli keessa raafumsa keessa jira. Dhiphina keessa jirtu. Baay'ee raafamaa, baay'ee jeeqamaa. Waaqayyo akkasnaan jedha. Hafuura diinaati. Ergaa diinaati. Dhaabbadhaa. Annan rukutaa jedha Waaqayyo. Hin rukutaa. Waaqayyo hin rukutaa. Boleettiin sammuu kee keessa siiyyu. Sammuu kee qullaa kan site. Keessaa mokka sagalee wayii kan si dhageessisu. Qullaadha garuu sammuu kee kun baamma sitti fakkaata. Suura xonqolaatiin kan sirratti hojjetame Waaqayyo sirraa ga'eera. Inni gadi jedhi ol jeeme lafaan si marati. Lafaan si mara. Anta takka lafaan si mareetu atteenoo gatan tortu jirta. Yeroo lafaa kaatu lafa qabattee kaata. Yeroo hojjettu gigiddaa qabatta. Namni siin beeku. Dhiisee galuu moojii kan akkaman godha jetta. Dhiisee galuu moo erga godhuu waan galaa. Otoo galaman ga'inan galaa. Dhibee kana baaddeen gala maalanta akkamiinan jiraadhaa jetta obboleettiin kun. Waaqayyo akkasiin jedha. Hojii keessiisteen galtu. Dhibee kana sirraatinaa. Dhibee kana sirraatin cabsa. Bilisan si baasa sin jedha Waaqayyo. Harka duwwaa sin galtu. Si eebbiseen si gargaareen. Akkasiin jedha garuu Waaqayyo. Na wajjiniin walii gali. Na kadhadhu. Naaf jiraadhu. Naafis adda bahisin jedha Waaqayyo. Ela mallattoo kan siif ta'u kan si aaltu jira sin kan si jeequ jira kan si dhiphisu jira sammuun kee kun aarii qaba si aaltu sana hiisi ergaa diinaa Waaqayyo sirraa dheera. Boloonni sadii gaa'elli keessan diigamuuf kan kee jiru irra deebeen dubbadha. Baay'ee raafumsa keessa jirtu chaalenjii addaa keessa jirtu Waaqayyo an rukuteera jedhe Waaqayyo. Hafuura sin diiguudhaaf hafuura gargarsi gochuudhaaf makaatoo saakaaliyaa siyaabara mattaalee manfas ol kaasa akka keessan. Inni na diigubbee, inni na cabsubbee, rukutameera jedhame. Rukutameera. Mana keerraa rukutameera. Gaa'ela keerraa rukutameera. Hojii keerraa rukutameera. Haaleluyyaa. Itti aansuudhaan barreeffama qabattee kutaa kana keessa kan jirtu jirta. Kaleessaa kaastee barreeffama qabattee ajandaatti qabattu waraqaatti qabattu situ beeka. Barreeffama kaayyeeffattee
waaqayyo nattaa dubbatu jettee kaayyoon ani qabu nattaa dubbatu jetteetu barreeffattee kan jirtu jira. Jandaa kee irratti barreeffattee nattaa dubbatu waaqayyo sagantaa kana keessa nattaa dubbatu jettee xiyyeeffannoo guddaadhaan sagantaa kana keessa namni jirtu jirta. waaqayyo akkasin jedha ani si argeera sin jedha kaayyoo kee nan beeka jedha mul'ata kee nan beeka jedha waaqayyo. Boleettiin ana waaqayyo akkasin jedha jabaadhuuna kadhadhu kaayyoon sirraa qaba yaadan sirraa qaba maakaatooriyaa atillee abdii kutannaa keessa jirta atillee sodaa keessa jirta dukkanan arga jireenya kee irratti gaddan arga jireenya kee irratti waaqayyo akkas naan jedhe wanta si gaddisiisu sana wanta si boosisu sana ani rukutee wanta falmisi qabu sana ani rukutee bara mo'ichaa bara aragalbii bara injifannoon si bidaasin jedha waaqayyo. Ameen. Kaayyo kenatu galma gaasin jedha waaqayyo. Atillee sodaa qabda kaayyo ko qaraata fataa mul'ata ko qaraata fataa ani fayyuma namataa ani fayyuma deemataa maaltu na mudata maaltu na mudata maaltu na mudata maaltu na eeggata laata maaltu na argata laata jetta waaqayyo akkasin jedha ergaan du'aa sin argatu mana kee argatu jireenya kee argatu ani rukuteera hin sodaatin sin jedha waaqayyo. Masala baganto rajila baganto rolo bogo sekatia Breva la jinini krodali banama iloti kese ketere rigonta. Hallelujah. Jesus ketano. Kalana malle. Gandina kanida ukuman karakatan. Ibettatan karakatan. Gadamesi ke kansiruku. Gadamesi ke bishani kanangalas. Gadamesi ke polin tane kanakesis. Lupuna ke kanas gitu jirta. Gadamesi ke tikarsiwalan. Ama uma ke deropin chotun seguba. Poli nagesisa. Bayir rakatta. waaqayyo gooftaan isa kana sirraa cabseera siin jala poleetti rakkatta marrimmaan kee kana si ciniina gadameessa keetti gad bu'ee si waraana qaama kee kana si rakkisa jireenya akka jireenya siif hin taaneef diina sirratti xiyyeeffate jireenyi kee booru jireenya akka hin taane akkati nagaan argan akkati hin gammanne jireenya akka hin ijaarranne yookiis alas akkati hin godhanne xiyyeeffannoo diinaati ergaa diinaati waaqayyo akkas naan jedhe har'a qofaa midhate rakkina kana turteetta kan qabdu namoonni kana fakkaattan jiraachuu dandeessu tarii waaqayyo gooftaan ani rukuteera naan jedhe you are free bilisa naan jedha waaqayyo haleluyaa jedhe poleettiin kun lafa jirtuudha heddoo jirtuudha haleluyaa jedhe ela humna tokko sirra buun argan abbuura waaqayyo sirra buun argan masakaatoorraa laba gantaariyaa sheelaba gantooriyaa Hallelujah. Hallelujah. Alamale naptu, masente naptu, jirenya male naptu, bulto male naptu. Setan ni gok sesam bisuf kan karor pateda. Waaqayyo ni rukuteera nanjeta. Abera barsikun sirra. Jesus kelen sifatau. Alonni hikamu qabana hikaman. Alonni fayyu qabana fayyani. Harka ke kana kan sinyatu. Harka ke kana sinyata. Dacha bachuuf tirirsuuf pero sinyata. harka ke kana sinyata harki ke tokko kun silafala harka ke lamaan saamit harka ke ciqilee ke harka ke sinyata silallaafa lubbuun akkanatti rakkattu jirta ela harka kana qaqqabe harka kana yeroonni nyaata kana harka kana kallaabbisu burquqqee ke kana harka ke kallaabbisu ciqilee ke harki ke kun akkuma wallaasoo wayita boleetti tokko nagarsiisa furri waaqayyo ela harka qaqqabe harka kana dibata dibeeroonni sirreessuun argaa maali jennani waransa kana ergaadina kana ni raarku teerana jedhe waaqayyo laarifaan tuulaariyaa atis bilisa dhugaa bayi bilisa haleluyaa harki koo maal ta'e jetta mallattoo siifaa ta'u maalin ta'e diinillee hojii akkasiistu diinillee harki kana abbatuufi waaqayyo garuu ani rukuteera jedhe Jesus galanni sifatau itti Sudan mormake kanala mormake kan sigoksu gatitike mormake sigoksa mormake kana tae sigoksa asifachi qaqqabu mataanke kuni sirakkisa mormake tu sigoka ciiste gaafa galagaltu mormike sigoka lubbuun akkanatti rakkattu waaqayyo abbuura kana sirraati dheera dhibeen kun sirraati dhaameera
Merka ke mormake kana rakaya poleti rakana tirakattu. Maluta riva gantoria. Tamra. Sedi diga sherra diga sherra. Iben kamille, ukumni kamille. Makago tayaso sedan. Ligagat by Yesus. Doshanchis to cook sem super pada. Doshanchis to touch super pada. Masunatia. Ligagat and Tabashita manfas. Yerkivan manfas. And Tedoa manfas. Ligagat by Yesus. Temera. Got this. Gogin second got this. Mak I Yesus in get this. Mak I Yesus in the rat each other. Mak I Yesus in the rat rukuta. Hallelujah. Wak ayo pilisa sipasa. Akasinjara politi. Jabat karat. Jabat uti karat. Makatora laba gantaria. Kadat. Wak ayo pilisa sipasa. Nakarat to sinjara wak ayo. Hallelujah. Ulatia seka pora laba jintaria. Jesus galato. Ankia epifomu. Barabaran kabajami. Milla ke kanatti kan sinyaatu ela milla ke san kana keessa hoomee keessa kan sinyaatu aloonni kutaa kana jirtu sagantaa kana keessa kan jirtan milla tokko dhaabbachuun si rakkisa hoomee ke keessa sinyaata si waraana akka qoraatti wayi si waraana nama tokko qofaa miti kuni elaa waaqayyoo qoraatti milla keessa haroonni buqqa'uun agarsiisa maali jennaan waraansa kana keessaa buqqiseera dhibee kana keessaa buqqiseera aloonni akka kanaatti rakkatan as gidduu jiru Ami keessaanan buqqisaan jedhe waaqayyo warra akkanatti si rakkisu gadi jedhaati miilla keessan qabadhaa hojjaa keessan haa ta'u koomee keessan haa ta'u humna dhiiga Yesuusiin bilisa bahaa bilisa bahaa bilisa bahaa bilisa bahaa furri waaqayyo harkaa diinaa diigaa jira furri waaqayyo karoora diinaa diigaa jira sajoollee isaarratti xiyyeeffate sajoollee isaarratti karoorfate masaka tuulaariyaa Ela malle dabala dana furwa ke yokaznan jeda hoji sani keset kanje kamantu jiru hoji kare isempada hoji kare isensokka malla waya jedani kanje kamantu jiru hali kan mijannefi kanje kama jirani karrafa ma jirani masaka tora da bagantoria sagale nagani waaqayyo bira ela goftan yeroto qoqqas gode bartoota isaa wajjin galaana irra deemsa jammare bidiruu walakkaa etunchiise bartoonni gooftaa qilleensi isaan irratti qilleensa'e bidiruu isaan irraase yalbaa isaan irraase wayyoo nu hin dhumne jedhani lafa lixa dabale iddoo lixa dabale wayyoo jedhani Yesuus Kiristoos garuu bidik jedhee ka'eetu gab jedhe qilleensa sarraasu sana inni sarraasu gab jedhe ela amma raafama kan jirtan dhagaa aloonni raafumsa keessa jirantu jiru naan jedha waaqayyo aloota 25 ol ta'ani makaatooriya imimmaan soora kan ta'eefi baay'ee kan bo'ani imimmaan soora kan ta'eefi yeroo ciisan kan bo'ani yeroo hojjetan kan bo'ani Wayne kan jedhani maalumattan biyyaa bahe kan jedhani maalumattan golorummaa dhufe maalumattan biyyarummaa dhufe waynaa carraaqoo kan jedhantu jiru naan jedha waaqayyo haleluuyaa waaqayyo akkasnaan jedhe gadda kanarran dabarsa boo'icha kanarran dabarsa dhiphina kanarran dabarsa isa sarraasu kana elaa qabnan godha ijoolleen koo qooda bo'ani ijoolleen koo qooda raafamani ijoolleen koo qooda dhiphatani nagaa arguuf jiru gammachuu arguuf jiru ililchuuf jiru naa galateeffachuuf jiru naan jedha waaqayyo ijoollee koo natti amanaa jedha waaqayyo Anatu manasin base bineensaf sinilladhu diinaf sinilladhu jedha waaqayyo Waaqni Israa'el laarii faakaatu laariyaa bolettiin tokko addatti kutaa hojjettu mana hojjettu keessaa dhiphinarraa kan ka'e raafumsarraa kan ka'e akkas jetta yookiin of anajjeesa jetta yookiin qoricha nyaadhetta yookiin of arrarraasetta yookiin immoo pooqii kanarraatiin gad of darbadhaa jetta mallattoo siifaatu guyyaa meeqa Siyasa dia akkas kan ta'u of darbachuudhaaf akeekkee turte garuu siif hin danda'amne siif hin mijanne harka waaqaatu si deebise yaalteetta garuu wanta ta'etu fuula kee dura dhaabbatee si deebise
waaqayyo akkasin jedha kaleessa natu si oolche gaafa diinni si balleessuuf jedhe gaafa seexanni si balleessuuf jedhe natu si oolche du'arraa natu si deebise badisarraa natu si deebise akeekan sirraa qaba sin jedha waaqayyo ala koo jedha waaqayyo finyoo diinaa sirraa kuta ergaa diinaa sirraadha diinatu du'atti si oofuuf jira diina tokkati tuutu reeffi kee biyyatti galu kan sirratti akeekamedha ani rukuteera naan jedhe waaqayyo rukuteera meelonni olu taalati iddoo jirtanii rukutameera jedha rukutameera maqaa Yesuus Kiristoos rukutameera fuula keessan dura rukutameera nagaa keessan dura boleetti ati bilisa kana booddeedha ofin ibbisin kana booddee akkas ofan godhan jedhin ergaa diinaafi dhibadha ofirraa dukkana teetu si fuuldura dhaabbatee si dhibbisa wanta si dhibbisu jira wanta si yaaddeessu jira dukkana kana waaqayyoon rukuta dukkana kana ifasaatii waaqayyoon hariyata amen amen. Yes, my God, thank you, Jesus. Holy Spirit, in the name of Jesus. Hallelujah. Say, Velarka wake ode debiaju. Say, wila tiara la bagantora la bala bajiri la bagantoria. Masila duna marada bagantoria. Say, Lilchame, wake yo alote danuhi kajira. Alota bilisa baasa jira harka diinaa keessa harka baansaa keessa harka kubaa keessa harka bineensicha keessa malakkakee baasaa jira waaqayyo haleluyaa say Yesuus ittaan sudaan saduma dubbadhee kan hin raawwadhu gara barumsaatitti cufantaa babbanamuun argani cufantaa loota duraa banamu yookaan immoo dhagaa galagalfamu na agarsiisa waaqayyo maali jennaan cufaa kanitti ta'e cufaan fuula isaanii duraatiin bana cufaa kanitti ta'e cufaa hojii haa ta'u cufaa jireenyaa cufaa gaa'ilaa ta'u cufaa tajaajilaa ta'u I don't know waan fuula ijoollee koo duraatiin kaasanaan kan itti cufame kana booddee itti banamanaan jedha Waaqi namoota 15 cufaa bananaan jedhe Waaqi barriin itti bana jedhe Waaqi ergamaa kun fuula isaanii dura baasanaan ergamaa kun fuula isaanii dura baaseen isa cufaatti ta'e fuula duraan rukuta cufaa rukkubaa fuula isaanii duraan rukuta cufaa diinaa fuula isaanii duraan rukuta cufaa jallootaa fuula isaanii duraan rukuta ijoollee koo moo'ichaanan gaggeessa ittaan sudhaan abaaboo namaaf kennamuun argan abaaboo gammachuu namoonni waan gammachuu waaqayyo sin ageessisu jira carraan kan siniif ta'u jijjiiramni kan siniif ta'u geeddarumsi kan siniif ta'u eebbi kan siniif galanni kan siniif ta'u uffee kan jettanii galataaf kan dhaabbattan gatii keessan kan baasu waaqayyoos gidduu jirtu abaaboo gammachuu kan qabattan galataaf kan dhaabatantu jiru naan jedha waaqayyo haleluuyaa waaqayyo si haa galatu qaanki haa eebbifamu barabaraan kabajan ulfaadhu qaasattiin nu jaallatte ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin ameen waaqayyo si haa eebbisu dhalachumaan gara barumsa koottan fufa Phaawulos egaa waldaa Qorontos keessatti ejjummaan balaa guddaa akka ta'e ejjummaan baay'ee rakkisaa akka ta'e waldaa kiristaanaa kan jeequ ejjummaan waldaa kiristaanaa kan xureessu ejjummaan aloota qaraarraa kan kaachisu argee gaafa inni gadi qabee dubbatu nagarra isin aqna Kiristoos mitiiree jedha aniif isin obboloota koo aqna Kiristoos qaama Kiristoos erga taanee qaama keenya kana kabarbaanne gochuun qabnu arraba keenya kana kabarbaanne gochuun qabnu bitamuu qabna waaqayyo aloota safuu beekan ta'uu qabna aloota waaqayyoon sodaatan ta'uu qabna aloota safuu beekan ta'uu qabna kanaaf egaa Phaawulos halaalummaarraa fagaadhaa jedha ejjummaarraa fagaadhaa jedha wanta xuraa'aarraa fagaadhaa jedha namni dubartii gaalamootaa wajjin ciisuu jedha ishee qofaa miti dhiirri gaalamoota ta'eef jira bakkee keessa kan fandadan ergamaa seexanaa kan ta'e kan irraa nama kaachisaa oolu xuraa'ummaaf kan nama barbaadu gaarii fakkeesse of eeggachuun barbaachisaadha inni dhiirri dubararraa isheen dubarri immoo dhiirarraa of eeggachuun barbaachisaadha daandii xuraa'ummaarraa daandii qulqullina hin qabne irraa of eeggachuun barbaachisaadha namni warra gaalamootaa wajjin aqna isaa maal godhe hin gurgura aqna isaa irratti cubbuu hojjeta cubbuun inni kaanii jedha Phaawulos kutaa kana keessatti aqna namaan tuqu jedha garuu namni xuraa'ummaa gaggeessu aqna isaa irratti cubbuu hojjeta gara du'aatti seenaa jira gara badisaatti seenaa jira gaafa aqna keenya irratti immoo cubbuu hojjennu hafuurri waaqayyo nu dhiise sokka hafuurri waaqayyo namarraa godha jireenyu fi kun hin jeeqama sammuun keenya hin jeeqama cubbuun immoo kubas namatti fidaa cubbuun immoo du'as namatti fidaa cubbuun badaadha diina waaqayyo inni jalqabaa cubbuudha waaqayyo dura maaltu dhaabate gaafa inni cubbuun gaaratee fuula waaqayyo dhaabbachuu danda'a
waaqayyoon akka hin dabarre godha. Waaqayyo kan nu fayyisne, waaqayyo kan nu gargaar, waaqayyo kan nu eebbisne. Cubbuun gufuu waaqayyooti. Gufuu nutti ta'a. Kanaaf daandii cubbuurraa, daandii jallinarraa maal ta'uu qabnaa? Fagaachuu qabnaa jechuudha dhaloonni keenya. Namni Kiristoos wajjin hin tokko ta'u immoo jira. Kiristoos wajjin.